guyyaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii sirna eebba qondaalummaa fi barnoota siyaasaa zoonii lixaa bakka dantaa damee waraanaa jaal eebbisaa raateessaa akkasumas abbaa mooraa zoonii lixaa bakka jaal falmii tufaa fi abbaa hooggansa birgeedii soonsaa jaal kaayyoo argamanitti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qophicha qopheessuun booree addunyaati. Sagantaan keenya bashannansiisoof barsiisoon duraa duuba isaa eeggatee akka isiniif dhiyaatutti qopheeffannee qindeeffannee dhiyaannee jirra. Kanatti aansuun ammoo sirna faaruu alaabaatuti karaa jaalfidaafaa geggeeffamaa jaalfidaafaa gara fuulduraatti naafeera. Jaalfidaa gara fuulduraatti amilee. Fala alaba, to, wait, push, but, two time, Ganeja, open it. Ayyee egaa sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo jaallatiin gara fuulduraatti dhufuudhaan faaruu dhaamsa jaalleewwan wareegamanii fi akkasumallee faaruu gootawwanii nuuf taasisuu mee jaallatii gara fuulduraatti naaf affeera. Jaallatii amilee. Kapai. Al kai. Jamar. Sahabat. Pakai tute. Ta. Bat. Bat. Sahabat. Januari kami naga gutu ken. Aye, cara kan arganne hala kanan walitti haasa'uu wajjin dubbachuu jaalleewwan keenya qabsoo kana irratti kitimaman seenaan isaanii yaadatu jedha jalqaba irratti. Aye, kabajamaa hoogganaa damee dantaa waraanaa jaal eebbisaa raateessaa kabajamtoota qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiranii kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti diina kokkee qabaa jiru baga guyyaa har'aa geessan baga ittiin isin ga'ee isinin jedha. Hayyee otoo sagantaa leenjii keenyaa dubbitti osoo hin seeniin haala kanaa bakka kanaan kaleessa dheengadda waboon barahaa Oromiyaa keessatti bilisummaa Oromiyaatiif lafeen isaa cabee inni immoo akka nuti bakka kanatti haala kanaan eebba kana raawwatan nu taasisee seenaan isaanii yaadatu jechuun barbaada. Waboon har'a haala kanaan bakka kanatti eebba kana kan inni raawwate hooggantoota isaa leenjistoota leenjistummaa barnoota qondaalummaa kennee guyyaa har'aa kana eebbaaf qopheeffateera jechuudha. Waboon guyyaa har'aa kana eebbaaf kan qopheeffate barnoota loltummaa gufachiisa tooftaa waraanaa gufachiisa garaagaraa haminaalee garaagaraa leenjii loltummaa fi leenjii leenjistummaa kennee guyyaa har'aa kana eebbaaf dhiyeessineerra jechuudha. Kanaaf mooraan leenjii ni faca'ee warreen jedhan mooraan leenjii ni itite bifa kanaan akka kanaan bakka kanatti gurmaa'ee jira jechuudha. Kanaaf nuti haasaa baay'ee hin haasofnu waan haasofne hojiitti hiikna akkuma ololtuun hin loltu loltuun hin ololtuu jedhamu nuti hojiitti hiikna malee haasaa hin haasofnu kan yoon jedhe hingaa injifannoon uummata Oromooti. Ayyee egaa jaalfalmii fa'aa gara teessuma isaaniitti amileedhaan galatoomaa ulfaadhaa amilee jaa jiru. Ayyee
Isaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa. Kun qophii keenya sirna eebba barnoota qondaalummaa fi siyaasaa irratti agarsiisa adda addaa akkasumallee faaruuwwan alaabaa dabalatee faaruuwwan adda addaa mooraa zoonii lixaatti waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru qabannee kan isiniif dhiyeessaa jirru ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun sirna eebbaatu ta'a. Sirna eebbaa kan nuuf taasisan jaal murataa fi jaal finiinsaa gara fuulduraatti nuuf afeera. Amile, 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 amile. Ayyee akkuma jedhame sirna eebbaa jechuun Oromoon wal eebbisaa aadaa qaba safuu qaba isa kanaatiif immoo eebbi sababii nu barbaachisuu fi yerootti kana sagantaa eebbaa itti fufnaa isinin eebbisaa adda argadhaa eebbifamaa bonaa ganna lalisaa andoodee kormataa nagaan ba'aa nagaan galaa lolaa injifadhaa malee hin injifataminaa dubbadhaa adda argadhaa bakka yaaddan ga'a biyya qabadhaa lafa qabadhaa horaa dagaagaa wanti hundumtuu harka keessa nagalu sirna Oromoon wal eebbisaa eebba kanaan galatooma. Isaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa. Kun qophii keenya sirna eebba barnoota qondaalummaa fi siyaasaa irratti agarsiisa adda addaa akkasumallee faaruuwwan alaabaa dabalatee faaruuwwan adda addaa mooraa zoonii lixaatti waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru qabannee kan isiniif dhiyeessaa jirru ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun ammoo hiriirfama waraanaa kan jaalfidaatiin qophaa'e kallattiinumaan agarsiisatti seenaa jaalfidaa gara fuulduraatti nuuf afeera. Jaalfidaa amile 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 hin jiru amile amile amile. Go, go back. What? Move. Stop. Good. Back and two. Dead. Stop. Good. Way fast. Everybody. Everybody. Back and two. Dead. Ayyee egaa sagantaa keenya ammallee duraa duubasaa eeggatee dhiyaachaa jira. Egaa amma immoo isinillee maaltu nu bohaarsaa maaltu nu bashannansiisaa jechaa jirtu. Egaa qophiilee keenya keessatti sirboonni jiru qophii adda addaa qabannee kan isiniif dhiyaannu amma jaal abdii yookiis immoo weellisaa abdii daggafaa toleeraa gara fuulduraatti ba'uutiin sirba warraaqsaatiin isin bohaarsa. Amilee 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 amilee. Jirtu. Jirtu. Galma Oromoota gadiidhaan argeenye dandee haaloo. Yaa guddaa galma Oromoota gadiidhaan argeenye dandeenye haalota. Yaa guddaa galma Oromoota gadiidhaan argeenye dandeenye haalota. Warriidhaan argeenye dandeenye haalota. Dadhabbiin argeenye dandeenye haalota. Gadiidhaan argeenye dandeenye haalota. Irraan qaabuu gurbaa irraan seessoo itumaan ifaajaa qabsoon galma geessu. Irraan qaabuu gurbaa irraan seessoo itumaan ifaajaa qabsoon galma geessu. Itumaan ifaajaa qabsoon galma geessu. Itumaan dadhab qabsoon galma geessu. Gumaa baafna
gumaa goota dhugaaf kaanna dhugaa moota galmi keenya bilisummaa harmi keenya bilisummaa dhugaaf kaanna jayaa guddaa galma Oromoota gatiidhaan as geenye dandeenye jayaa guddaa galma Oromoota gatiidhaan summa qabsoon keenya hanga dhumaa gumaa baamna gumaa goota dhugaaf kaanna dhugaa moota galmi keenya bilisummaa injifannoodha hanga dhumaa galmi keenya bilisummaa Oromoota gatiidhaan as geenye dandeenye haalo gatiidhaan as geenye dandeenye haalota gatiidhaan as geenye dandeenye haalota irraan qabu gurbaa irraan seessu ittumaan ifaajaa qabsoon galma geessu irraan qabu gurbaa irraan seessu ittumaan ifaajaa qabsoon galmeetti qabeenya ilmaan kee muraanne kaanee keessaa falaan sibiili soomsuudhaaf boojuu diinaa jalaa ilmaan kee muraanne kaanee keessaa falaan sibiili soomsuudhaaf boojuu diinaa jalaa galma keenya Oromiyaan biyya quufaaf dhaadha madda dimokiraasii hundee sirna gaadaa jiituu bonaaf gaannaa magarsiituu hundaa hawwisiistuu biyya teessoo sabaa guddaa wiirtuu gaanfa Afriikaa gaarii mudaan qabneef sirrattaa lagoomnu safaan qawween cabne ragaasee naa qaamna dhugaa namuumamne nu baargaamaan dhufne sirratti uumamne nu baargaamaan dhufne sirratti uumamne sirraatti abbaannumaa takkaan saaqiin karaa kan qabeenyaa keetiif si nyaachuuf wal maraa daddaarsuuf yaalaniif dabballoonni daraa dhugaadhanaan gootu ulaan seenaa qaraa mirgabbummaa keenya alagaan mulqaamne rorroo jalaan bullu waaroo qaanii uffanne kanaaf sirraa lollaa onnannee ciiciine nu dhiibbannaa maalee keessummaan jibbine wiirtuu gaanfa Afriikaa gaarii mudaan qabne sirrattaa lagoomnu safaan qawween cabne dhaloota kutaate lammii waliin ka'e wanti dhaabuun jiru bilisummaa malee wanti dhaabuun jiru walabummaa malee aga gamnaani falmannaa hadhooftuuf qabsoo filannaa shakkiin qabuun galmi keenya injifannoodha wal geenya aga gamnaani falmannaa hadhooftuuf qabsoo filannaa shakkiin qabuun galmi keenya injifannoodha wal geenya 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 abdiitu jiraan dura keenya rorroo baatannee akkam teenya kabaaf kibbarraa bahaaf dhiyyaa ilmaan keessiif jirra Oromiyaa ilmaan keessiif jirra Oromiyaa ilmaan keessiif jirra Oromiyaa kayyoof murteeffatte ijoolleen kee aarsaan kabachiisti dantaa kee aduun kee ifuuf sittin dhiitu akeekee darbeera laggiitu walabummaa dhufa sittin dhiitu birmadummaa dhufa sittin dhiitu walabummaa dhufa sittin dhiitu birmadummaa dhufa sittin dhiitu deemsi uumamaa dabee afaallatu didee jallatu furdaan qallatee dhugaanis dhiibamtu akkam rirriitamtu abdiin bilisummaa tuutaan daddaraara dhiigni qabsaa'ota xurree tattaraara wareegamni qabsoo ifeetu abdii ta'a fooliin bilisummaa immoo dacheerra wal ga'a wareegamni qabsoo ifeetu abdii ta'a fooliin bilisummaa immoo dacheerra wal ga'a 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 jalleewwan sabaaf kuuftanii aarsaa hamtuu dhandhamtanii
gucan namne nuuf taatanii kaaba jaarraatiin nu dhaabdanii qabsoo finiinsaa arraan geessanii kaaba jaarraatiin nu dhaabdanii. Hayyee ulfaadhaa galatooma. Egaa sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanattaa sun immoo karaa jaallola. Keterangan galmaan ni keenya. Bara Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa wal baanii ijaarra. Ilaaf deemuuf hin jilbeeffannu. Rakkoon qabsoon qabdu qabsoo hin beekne alaabaa keenya suuraa ni mirmirsa. Ammallee yoo jiraate. Rejalan ikan tentara kalman ni Kenya. Para Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa wal baanii ijaarra. Kalman laafifnu. Ilaaf deemuuf hin jilbeeffannu. Maa jaallan wareegamanii ni baafna. Para Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diinee Oromiyaa wal baanii ijaarra. Alaabaa keenya dura Finfinnee Oromiyaa ni mirmirsinna. Fannoo uummata Oromoo. Yoo jiraate. Redina jala gabromani tahu Ergasar pamani iracunin tahu Akamana vale kapsoda frire Nanno jabe fane kapsu babayre Kapsu babayre Kapsu babayre Redina jala Gabromani tahu mirga sarbamani jirachuun hin ta'u haqamana baane qabsoodha firiirre dannoo jabeeffanne cabsuuf abbaa irree. Baduuti bakka jirtuut deem. Nangkut. Nangkut. Mut. Sah. Pot. Are. Pot. Arti kata apa? Kopan. Arti kata apa? Dakosan. Tok. Ambil ini berbaca. Campur. Arti kata apa? Kopai. Arti kata apa? Lakuk sama ni. Again.
Amileen hin barbaachisaa. Amileen jara kana iddootti deebisuuf tooreffat. Amileen ijoollee kana Amileen hin jiru sinin jechaa jiru jaalladhoolee beera Amileen. Amileen hin jiru jechaa jiru Amileen. Mooraan. Amilee. Adamale Amilee. Amilee hin jiru jechaa jiru. Amilee. Amilee. Ammayyu Amileen hin jiru jechaa jiru. Amilee. Amileen hin jiru. Amilee. Ganama sooma. Ayyee. Amilee duudumaan. Egaa sagantaan keenya ammallee akkumatti gufetti jira. Kanattaan sun immoo jaalboruu magarsaa sirba ippaappii akkasumallee jaallolchiisiin gara fuulduraatti Amileedhaan. Amileen nuufameera. Amilee. Gabaasaanii. Jaalboruu jaallolchiis. Beeraansa jaallolchiis. Amilee. Amileen hin jiru jechaa jiru. Amilee. Beeruu. Amilee. Mee ammuma dandeenyu waliidhaan shaashan baaqoona Amilee keessa nan barbaada garuu yoo Amilee keessa hin jiraate Amileen barbaada sababa ta'eedhaaf Amilee malee natti hin tolu. Gadi galoon bineensaa mataan ishee caakkaan dhabu. Gadi galoon bineensaa mataan ishee caakkaan dhabu. Gadi galoo abbaa warraa teessumni furriin dhabu. Gadi galoo nadheeni funyaan cilaatiin dhabu. Jaalbooruu koo garaan kee murteen dhabu. Randagamaan kotobii bajii baqasuu kooti shira gantuun dadhabee kee godaanuu kooti shirri yoom dhugaa moote yoo halluu artee malee yoo xiqqoo turtee malee bahee bosonaan jira dhugaa barbaadan joora. Gadee nama nyaatee maal saataan ilaalu wobooti matuu malee akka ishee lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee gaafas kan dhiiroomanii gaafas kan jannoomanii. Ataskaana soddo yaa baay'ee abuuko poolisiitu eega yaa baay'ee abuuko waan gargar nu baase yaa baay'ee abuuko rabbumatu beeka yaa baay'ee abuuko akkanatti seete yaa baay'ee abuuko qabsaa ta'uuni yaa baay'ee abuuko ala bulaniiti abuuko qorra sobsaniiti yaa baay'ee abuuko akkanatti seete yaa baay'ee qabsaa ta'uuni yaa baay'ee abuuko ala bulaniiti yaa baay'ee abuuko Saniti, Abaye, Ebuto Saniti, Abaye, Abuko Saniti, Abaye, Giriya
Hiriyaa garaa ofitti batanii goome goome goone go hiriyaa garaa ofitti batanii goome 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 Obon jirtu Mancaasaa gabrummaa jirtu fidaa bilisummaa jirtu qabsoon xumura gabrummaa itti fufa bilisummaan dhiigaan ni dhufa turre jaallan qabsoo dhiigaan tutaraan galmaan ni geenya baay'ee Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween dignee Oromiyaa walabaan ni ijaarra beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu amma Oromoof Oromiyaan bilisoomti itti falman lakkifnu gumaa jaallan wareegamanii ni baafanna addaa qabsoon qabdu qabsoo irra ni aanna beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu injifannoon uummata Oromoof. Hayyee egaa sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sun immoo agarsiisa saanjaa kan jaalwabiitiin qophaa'etu jira. Egaa gara agarsiisa saanjaa jaalwabiitti dabarra. Jaalwabii gara fuulduraatti naaf affeera. Jaalwabii amilee 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 ni jiru jechaadha. Tor. Sanjab! Sanjab! Kopa! Sanjab era lafarra lakkoofsa era lafarra.
Amile, 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 amile. Sa. Pakat tut. Tay. Anjar, mut, kota, Sanya, itu sabita, lakopsa. Amile, 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 amile. Sa, pakat tut, tay. Pat. Away, pa. Hurra. Karadrat. Tay. Karadrat tut. Cici. Karadrat tut. Cici. Pat. Kapodat. Tay. Away, put. Re. Anjar. Kupa. Sanja Samirga. Itu Samirga. Rakopsa. Amile, amile, amile. आइए यार वो भी करती है समाज छोड़े उसा अमले Gerar nanjedo, gerar nanjedo, geri mana gordo, tira garani nokso, tanakara nokso. Mera dada ya jole, tumori dai mumaro ro manana base. Biya kun ke dorma kanu mana badase. Mera dada talagan bajato ya jule sugadi barakite tabatu baranata jenana waranate
Nana warana tete kajotu maniteo tabato tatapata jenana tatapate jenana tatapate Gera na biari ka mera dada ya jole mata ko gupta nada maluna margalatai das gurba jaya jagara ko jaya jo tyo munadar balata ya jole la ya jole puti nanda ko la bagar puti ate puti gara ko na dadar puti ka ate na dadar ki gara barindar badara ya jole to so ki joni jire mari mugai abato da maya chu babda toy Tarina matika sang awan jonggar baguracang abiyapa nama basai biyapa nama basang agaloge kanadar sang aganama baringe ekutisa munade galgala labakana angalgala labake nalgaya doyele nandupa tagap tokoi nandupa tagap bakung ogabari warede gabail midalade dilmade guddade dirsade Bagolino yasko tabara labakata tagesere riyeko tugangerarso tarina mastikosai anaya Diyodi damale didetari dabala diyodi damale dodoro okenya didetari dabala Oh, tipo birrare facete. Oh, tipo birrare facete. Oh, birrare facete. Oh, tipo birrare facete. Margo dadida ashiku adala tera. Margo dadida ashiku adala tera. Singari kurma. Kurma dadima. Asiuma. Kurma dadima. Asingari yalla. Kurma dadima. Sadima, Margo Sadida, Asitu Adala Tera. Ujungo Sadima, Margo Sadida, Asitu Adala Tera. Apasa Emole, Emole, Emole. Bani, Emole, Emole. Emole,
Wayyo. Malami ya mare marani. Mare marani. Wayyo wayyo. Wada bani. Malami ya mare marani. Mare marani. Anube ka katigale marani. Bilal jole. Jole ane banmanan ture male. Bilal jole. Jole. Jole amni koran ture male. Malami ya tumanugi. Jabeessitu laaltu maanooge tumaanooge googi keerrooro boosi dhabdadda baallammi laaltu maanooge hemmoo tumaanooge tumaanooge ashbala goosi dhabdadda baallammi laarri gaashoolee gaashoolee sirraanoolee lammii koona ture malee baallammi laarri gaashoolee gaashoolee maaloo sirraanoolee lammii koona ture malee baallammi jaan maree maranii maree maranii beeka akkatti gadhee watalani baallammi laal maree marani aha maree marani maalo rogo beeka akkatti gadhee watalani baallammi laal dumaanuugi dudduguugi yaa waana goosin abdadda baallammi laal Taan seemmoo sagantaa biroo waan qabnuuf bakka sanatti deemna. Hayyee egaa sagantaa keenya kallattii adda addaan gaggeeffachaa amma kanarraan gaannee jirraa amma immoo miseensonni yookiis immoo namootni barnoota kanarra turanii yaada barumsicha irratti barnoota akkam ture maal ture fi yaada adda addaa asirratti kennan keessa tarraasiin laachuudhaanii waltajjii irratti namoota lamaan sadan tokkootii fi asirratti baatanii namootni yaaduma waan barattan irratti yookiis immoo waan tokko dubbachuu barbaaddan yoo jiraattan harka kaasaa. Jaalabbii abdii gara fuulduraa kottu. Hayyee galatoomaa isiniin jenna. Barnoonni dhaabni ABO kennaa ture barnoota bilchina sammuu fi bilchina siyaasaatti kan qaamaa irratti xiyyeeffatee wantoota gurguddaan barsiise. Dhaabni keenya akkuma beekamu yeroolee garaagaraatti barnoota adda addaa kennuudhaan barnoota siyaasaa kan waraana gabbisee biyyattii keessatti impaayiratti diiguudhaaf kallattii garaagaraatiin hidhannoo qawwee fi hidhannoo sammuu dhaabni hidhachiisaati jira. Kana keessatti barnoota qondaalummaa kan waraanaa fudhannee barnoota siyaasaa kana malees akeekaa fi kaayyoo dhaabaa kan kanaan dura sadarkaa miseensummaa guutuu irratti baranne ammas daballee dhaabni irra deebiin kenne. Kana keessatti barnoota sammuu namaa irratti biyyattii injijjiira uummata Oromoo gara bilisummaatti nu fida. Gucimni bilisummaa wanti nu adeemaa jirruuf kaayyoo fi sagantaan nuti qabannee jirru galmaan ni ga'a jedhee dhaabni yeroo murtaa'aadhaa fi barnoota nuuf kennee ture. Barnoota fudhannee irraa wanti nuti baranne biyyatti jijjiiruudhaa fi kaayyoo qabannee baane goolaba itti gochuuf xumura itti gochuuf dhimma uummata Oromoo impaayera kaleessa dhiiga namaa dhangalaasaa ture. Ammas har'as irra deebi'ee uummata Oromoo dararaa fi ajjeesaa jiru kana akka uummanni waraanni biyyattii keessa jiru gudunfaa itti godhu sirna cunqursaa kana uummata Oromoo irraa kaasee sirna haaraa dhaabuuf adeemutti waraana bilisummaa Oromoo ABO'n barnoota siyaasaa kennee fi barnoonni siyaasaa inni kenne kun uummata Oromootiif bu'aa guddaa qaba jedheen abdaddaan nuti kan baranne akka barannetti akka hojiirra oolchinuu fi barnoota turre keessatti hojiirra oolchuu irratti akka hojiirra oolchitaniin jedha kanuma yaadan qabu. Kanatti aansee immoo akkasumallee jaal kaayyoon faallee waan nuun jedhan qabu isaanii illee wilee kennaafi. Nagaamsanii jaallan baga geessan baga waliin geenye dhaabni keenya barnoota qondaalummaa wayiin barnoota haaromsa waraana bilisummaa Oromoo waraana qaramaa waraana ofiin kaayyoof akeekasaa beekee galmasaa kallattii akeeka kaayyoo waan jedhame hunda galmaan ga'uu fi waraana isaa qaratee kan ka'ee jechuudha. Akkasumas barsiisota jaaleebbisaa dantaa waraanaa akkasumas mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaalfalmii iddoo kana jiru barsiisonni kun barattoota kana qaranii barattoonni kun qaramaa ta'uu qaba jechuudha. Baramaa yeroo jedhamu wanni akeeka kaayyoo raafama
wanni raafamni tokko akka hin raafne miseensa isaa kana qarate dhaabichi jechuudha. Waan qarateef qara ta'uu qaba. Waraanni qaramaadha. Waan qaramaa qara waraana jechuun qaramaadha jechuudha. Qaratee akeekasaa imala isaa itti fufuufi imala gara fuulduraa qabaa jechuudha dhaabichi. Mootummaan kun raafamteetti jechuudha. Raafama akkamii keessatti akka saree maraatu bitaa mirgatti nama ciniinaa jirti jechuudha. Akka saree maraatu saree maraattee harka bitaatti harka mirgaatti fuuldura boodaan nama ciniinaa jirti jechuudha. Saba Oromoos akkasuma ajjeechaa cabsuun uummata Oromoos hidhuun reebichi akkasuma akeekiseen qabdullee maatii qabsaa'otaa adamsuu of keessaa qabdi jechuudha. Sun immoo qabsaa'ota booddeetti deebisoo osoo hin taane qabsaa'ichi maal ta'uudha qaba. Qabsaa'aan sun qabsaa'aa qaramaa ta'uu qaba jechuudha. Qabsoo jechuun maal jechuudha siriimasa? Qabsoo jechuun dararaa adda addaa qaba. Ceesisa adda addaa qaba jechuudha. Wanni booddeetti nu deebisu hin jiru jechuudha. Nuti amma sadarkaa addunyaarra galeera. Qabsochi sadarkaa gabaa addunyaa dhaabbatee jira waan ta'eef qabsoon keenya qabsoo boodatti deebi'u miti jechuudha. Nuti hin qaramne qondaala waraanaa, qondaala akka naannootti, qondaala akka jaarmiyaatti yaadu, qondaala akka taakiyaatti yaadu miti, qondaala akka birgeediitti yaadu miti jechuudha. Qondaala waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiru itti yaadu hunduma jaalala tokkummaa dhageettii qondaalli jaallummaan gidduu isaa kan jabaate akka sibiila jabaate ta'uudha qabaa jechuudha. Nuti maal ta'uu qabna? Waan barsiisota keenyarraa baranne irraa furanne lafarratti argamsiisuuf qophee ta'uudha qabna jechuudha. Waan baranne hojiitti namoonni hiiknu jaallan hin hiiknaa jechuudha. Nuti dhaaba kanaaf qaroo uummata Oromoof qaroo agartuu gurraatti sanaaf maal gochuudha qabna? Qabsocha fuulduratti oofuudha qabna jechuudha. Qabsoo kana keenya. Kanaaf namni hundumtu waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e akeeka qaba, kaayyoo qaba. Kaayyoo qabu sanarratti wal dhageetti qondaala isaarra ajajaa waliigalaa dhaga'uudha qabaa jechuudha. Bakka sanatti deemi jennaan bakka itti deemi jedhan irratti deemee waan deemeef sanaaf dhimma baasuudha qabaa jechuudha. As teenyee rincicuudhaan qabu qondaalummaa kan dhaabichi nama barsiisuu barsiisee fi namni hamma ga'u hamma dandeettii isaatii hamma ga'umsa isaatii beekuudha qabaa jechuudha. Kallattii itti deemi jedhan itti deemee waan dhimma baasi jedhan lafa sanarratti argamsiisu achi dhaabatanii rincicuun hin barbaachisu jechuudha. Akkasumatti jaallan baga geessan hayyee galatoomaa fayyaataa hankanuman qabaa jechuudha. Hayyee ajajaa waraanaa yookiis immoo abbaa birgeedii jaalsoonsaa jaalkaayyoodhaan guddoo galatoomaa ulfaadhaas isaaniin jennaa amilee ammallee amilee kennaafi. Egaa kanattaan seellee yaada tokko yoo jiraate asumaan fudhanna jaalguma gara duraatti. Amilee chaaru amilee. Hayyee baga geessan. Maani jinoo mulli keessan nama eebbifamaa fakkaatu. Daddablanii? Haaya. Egaa abaaboo wagooni haala qabatamaa siyaasni addunyaa akkasumas immoo siyaasni impaayiritti keessa jiru sanarra dhaabbatee yerootti miseensota isaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa garaa garaa keessa jiran bakkuma jiranitti hidhannoo siyaasaa akkasumas immoo hidhannoo sammuu hidhannoo waraanaa golee Oromiyaa mara keessatti akkuma miseensa isaa jabeeffachuu akkasumas immoo ummata Oromoo kaleessa eengadda aartaa kamiiniyyuu bukkee dhaabbachuutiif jecha haala hundumaa keessa bukkee dhaabbatee qabsoo sanatti immoo xumura gochuuf abaaboo waboon jaarmiyaan abaaboo waboo golee Oromiyaa garaa garaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo ga'umsaaf dandeettii qabani bakka jiru hundaatti bobbaasee leenjisaa jira. Isa kanaaf miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas warri as jirtanis warri bakkeen garaa garaa jirtan baga gammaddanii baga gammannee jedha. Ammoo uummanni Oromoo bakkoota garaa garaa jirtan
biyya keessas biyya alas warri jirtanii dhaabni keessan ABO WBO'n miseensa jajjaboo akkasumas miseensa booruu biyyittii ofitti fudhatee tarkaanfachiisuu danda'u waraana leenjisaa ammoo ofirraas lolaa lolchiisaa yerootti miseensa leenjifataa jirudha. Isinis haala akkasii keessatti uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jirtaniif akka bukkee dhaabbatan asumaan dhaamsa keenya jenna. Baga gammaddan isinis baga gammanne jechuudha. Hayyeegaa miseensonni waraanaa qondaalummaan leenjitanii egaa qondaalummaan waan salphaa miti itti gaafatama jabaatu isin harka jira ammoo akkuma dhaabni keessan isin irratti amanee waan hundumaatiin ga'umsa isiniif malu isiniif kennee golee Oromiyaa bakka garaagaraatti isin bobbaasuu danda'a. Lafa deemtanii fi bakka deemtan hundumaatti dirqama dhaabni keessan isinitti kennate akkaataa dandeettii fi akka barruu dhaabaa sagantaalee garaagaraa barnoota garaagaraa barattanitti hojiirra oolchuuf bakka deemtan hundaatti qophii ta'uun isinirraa eegama jechuudha. Ammoo inni biraani haala qabatamaa keessa jirru hundasaa miseensi waraana kamiyyuu ni beeka. Isa kanaaf akka diinni nuun jedhu osoo hin taane akka immoo warri mogolee nu laaffisuuf haasaan itti osoo hin taane nummoo akka kanaatti jirra ammoo hojii nutti jirru adda ummatichaaf lafa deemnu hundumaatti abdii fi dhadhaabbata taanee imaanaa kaleessa jaallan irratti kufan lafee jaallan baddaaf gammoojjii kaleessa Oromiyaa keessatti itti dhangalaasan sana galmaan ga'uuf lafa deemnu hundumaatti qophii ta'uu qabna. Jajjabaadhaa. Injifannoon uummata Oromoof. Hayyee egaa jaalgumaadhaan ulfaadhaa jedha ammallee amileen hin jiru. Amilee kennaafi. Egaa amma immoo haasaa waliigalaa damee dantaa waraanaa jaal eebbisaa raatessaa faatu nuuf taa'essaa jaal eebbisaa faa gara waltajjiitti al tokko nu affeera. Amilee. Baay'ee baga geessan. Bareettiin sin gahee ammoo jaalii falmii bal'inaan ibseera. Jaallan warri jaal falmii duraa amma yaada barnoota baratame irrattis yaada nuu kennan akkasumas jaallan yaada ijaarsaa kennaa turanii baay'ee isaa dubbataniiru yeroo dheeraa isinirraa hin fudhadhu. Maaliif jennaan yeroon amma keessa jirru akkuma amma jaal falmiin xumura irratti jedhee loltuuni loluudha malee hin ololtuun immoo hin loltuu jedhee amma kan inni guduunfee yeroo keenya waan irratti balleessuu qabnu waan yeroo keenyatti fayyadamuu qabnu sana qofaa irratti fayyadamna. Egaa sagantaan amma irra jirru barnoota amma isin barattan barnoota yeroo garaagaraatti kennamirraatii kan adda isa godhutu jira. Barnoonni kuni reef miti kan inni jalqabu akkuma beektan marsaa garaagaraatti barnoonni qondaalummaa kennamaa ture. Zooniilee garaagaraa keessatti kennamaas jira. Barnoota qondaalummaa amma barattan kan barnoota qondaalummaa kanaan dura kennamee darbirraatii waan adda isa godhu barnoota dabalataa fooyya'aa kan dhufe haala yeroo irratti hundaa'ee ga'umsa waraanaa jabeessuuf hidhannoo mudhii waraana bilisummaa Oromoo qabuu fi hidhannoo sammuu ga'umsa saayinsii waraanaa barnoota saayinsii kan waraanni bilisummaa Oromoo dirree irratti argisiisu ammoo gara biraanii kan saayinsii siyaasaa mooraa leenjii keessatti idileetiin baraturraa addatti haala yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama waraanni bilisummaa Oromoo dirree irratti agarsiisuu fi ga'umsa inni argisiisurraatii wantoota dhaabni akka dhaabaatti qoratee gama godhee ilaalee waan fooyya'uu qabu fooyyessarraatii wanti marsaan kun argate carraa marsaan kun argatee barate marsaa isa darbirraatii waan adda isa godhutu jira. Wanti adda isa godhu barnoonni hangammaatti kennamaa ture barnoota qondaalummaa mata duree garaagaraa irratti kennamaa ture barnoonni fayyaas akkasuma barnoota qondaalummaa biratti dabalataan kennamaa ture kan marsaa amma isinitti eebbifamtanii barnoota haaromsa saayinsii waraanaa leenjistummaa haala yeroo irratti barnoota haala yeroo irratti haaromsa waraanaaf ta'uu danda'u dabalataan barnoota qondaalummaa mata duree garaagaraa baratan irratti dabalataan isinii kennamee jechuudha. Kun barnoota hangammaatti kennamerraatii adda isa godha jechuudha. Egaa
mooraan leenjii waraana bilisummaa Oromoo yoo sirnaan ga'umsa leenjii leenjistummaa qabaate sadarkaa mooraa leenjiitti leenjiin leenjistummaa namoota murtaa'an qofaatiin otoo hin taane leenjistoonni sadarkaa garaagaraatti ga'umsa isaaniif hin malu barnoota saayinsii leenjii leenjistummaatiin akkasumas barnoota saayinsii siyaasaatiin gadi fageenyaan ga'umsa yoo argatan ga'umsa isaa yoo fudhatan humna leenji'ee bahu dirree irratti naamusa akka inni godhatu ga'umsa gaarii akka inni godhatu ajaja sirnaan akka inni fudhatu bu'uurri isaa hundeen isaa mooraa leenjii keessatti waan ta'eef leenjistoonni leenjii leenjistummaa fudhatanis warri haaromsa barnoota ga'umsa saayinsii waraanaa fudhatanis akkasumas immoo barnoota qondaalummaa maturree garaagaraa irratti fudhatan yeroo turtii dabarsitan keessatti waan qondaalli waraana tokko beekuu qabu waan qondaalli tokko barachuu qabu hanga sadarkaa isaatti kan marsaa duraa kan inni barachuu qabu barsiisonni isin barsiisaa turan ga'umsa itti qaban hanga beekanirraa hanga muuxannoo qabanirraa hanga beekumsa qabanirraa isinii hiraa turan beekumsa amma jaalanirraa fudhattan barnoota amma barachaa turtan qabatamaatti dirree irratti kan hojii itti danda'u isin warri isin barsiise amaanaa isinitti kenneera akka dhaabaatti bakka dhaabaa bu'ee warri amma barattan lakkoofsi keessan jaarmiyaa waraanaa dirree irra jiru irraatii xiqqaayyuu haa ta'u namoota barnoota kanaaf malu keessaatii dhaabii ilaalee sadarkaatiin barnoota isa kana kennuuf filamtanii akkasitti iyyuu baradhaa malee barnoota barattan kana isinuma biratti hafuu hin qabu jaarmiyaa waraanaa kam keessatti iyyuu barsiisota hanga kanatu horatamee jedhee dhaabni ittamanee sin barsiisee ga'umsa isin toree sin qixxeesse waan sin bobbaaseef barnoota barattan kana akkuma jaallan amma dura isinii dhaabaa turan qabattanii taa'uu qofaa otoo hin taane jaallan dirree irratti guyyaa guyyaatti aarsaa kaffalan jaarran dirree irratti sababoota naamusaan hanqina naamusaan badii xixiqqaa hojjechaa oolan irraa deebisuu barsiisuu beekumsa amma argattan kana isaaniif qooduun dirqama keessanii jechuudha kun dirqama dhaabi isinitti kennedha. Kanaaf barnoota barattan kana dirree irratti barnoota kana barattan lafa amma irra teenyee ergaa walii dabarsaa jirru dhaamsa walii dabarsaa jirru dhiiga keessantutti cobee lafee keessantutti cabee warri kaan immoo warri har'a lubbuun hin jirre warri dhaamsa nutti dhaammatanii kaayyoo akeeka isaanii galmaan ga'an itti wareegaman dirree akkasii irra teenyee lafa akkasii kana irra teenyee mana akkasii keessa teenyee hawaasa Oromoo bal'aa kana keessa teenyee lafa dudduuba bosona keessaa baanee dirree akkasii irratti akka nuti sirna eebba keenyaa gaggeeffannu akka nuti dhaamsa waliif dabarsinu aarsaa isaan kaffalan wareegama isaan kaffalantu carraa kana nuu banee jechuudha. Kanaaf jaallan itti wareegaman seenaan isaanii yaadatu jechaa warri amaanaa isaanii fuun immoo lafa bosona namni nama arguu hin dandeenye keessaa lafa waraanni bilisummaa Oromoo gammoojjii keessatti riphee lolaa sadarkaa bosona keessa deemee gara hawaasaatti bahee har'a sadarkaa akkasiitti iyyuu mul'achuu hin danda'u jedhee mootummaa sadarkaa garaagaraatti ololaa ture ammasitti jirurraati qabatamaatti bobbaa waraanni mootummaa guyyaa guyyaatti godhurraa lafa amma nuti teenyee sagantaa kana gaggeessaa jirru akkasumatti miti dhiiga keessattutti dhangala'e lafee keessattutti cabe warri marsaa meeqa madooftan as keessa jirtu warri qaamni keessan hir'uun as keessa jirtu akkasumas jaallan itti madaanii qaamaa hir'atanii har'a carraa akkasii nuu banan hedduu isaaniitu jira warri itti wareegames lakkoofsa hin qaban kanaaf akkasitti teenyee sagantaa kana gaggeessuun akkasumaan miti tola hin dhufne lafa akkasii irra taa'uun keenya tola hin dhufne dafqa keessanitti cobe dhiigi keessanitti cobeera ammoo sadarkaa ammarra jiru kanarraati lafa amma geenye kanarraa tarkaanfachiifne bakka har'arra teenye kanarraati tarkaanfanne qabsoo kana tarkaanfachiifne bakka dhageettii kana caalaa qabutti lafa dhageettii kana caalaa qabutti sagantaa kana caalu gaggeessuuf sirna kana caalu sirna eebbaa qondaalummaas ta'e sirnoota eebbaa garaagaraa gaggeessuuf gatii nuti baasnu aarsaa nuti kaffallu sichi imala guddaan nu eeggate kunis kan inni ittiin ta'uu danda'u barnoonni amma barattan kun sanaaf bu'uura sanaaf kudhaama guddaadha barnoota kanaan waraanni bilisummaa Oromoo yoo qaramaa deeme lafa inni hin geenye hin jiru meeshaa baachuu qofaa miti hidhannoo baatanii deemuu qofaa miti
hidhannoo sammuu beekumsa siyaasaa yoo qabaanne qawwee nuti dhokaaf rasaasi qawwee keenya keessaa bahu gatii akkamii akka inni qabu bu'aa akkamii akka inni buusu hangam bu'aa Oromoof akka inni buusuu danda'u waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaa yoo qabaate dorgomaa waraana addunyaa kanarraa ta'a jechuudha. Waraana qawwee dhokaasu qofaa miti. Waraana qawwee baatee deemu qofaa miti. Waraana ajjeesee wareegamu qofaa miti. Waan ajjeesuu sanaaf waan wareegamu sanaaf waraana beeku. Waraana waan wareegamuu fi waan ajjeesuu sana gudunfaa itti gochuuf deemu. Beekumsa saayinsii waraanummaas kan siyaasaas ga'umsa kan itti qabu. Hidhannoo sammuu jabaa kan qabu. Maaliif akka manaa ba'e yeroo hundumaa ofiis beekee hawaasas barsiisuu kan danda'u. Hundumti waraanni bilisummaa Oromoo dirreerra jiru barsiisaa qondaala hooggana ta'uu akka inni danda'u qaruuf dhaabni isin qare. Amaanaa guddaatu isinirra jira. Hadaraa guddaa dhaabni isinitti kenne. Qondaalummaan keessan sadarkaa zoonii keessa jirtan qofaatti miti. Zooniin keessatti leenjitan, zooniin keessatti isin haaromsa fudhattan, zooniin keessatti isin leenjistummaa fudhattan kuni kan zoonii daangeffama caaseffamaa zoonii lixaa keessatti haa ta'uyyuu malee isin qondaala waraana bilisummaa Oromoo waliigalaati. Qondaala waraana bilisummaa Oromoo waliigalaati. Itti gaafatamummaa akkasiitu isinitti kenname. Hadaraa akkasiitu isinitti kenname. Bakki isinitti dhalattan, bakki handhuurri keessan itti handhuurame golee Oromiyaa garaagaraa keessa. Qabsoo isin manaa baataniif Oromiyaa maraafi. Lafti isinitti qabsoo gaggeessaa jirtan dirree zoonii lixaa yoo ta'u malee waraana dirree garaagaraarraa walitti dhufe dhalootaan kan bakka golee Oromiyaa garaagaraarraa walitti dhufe garuu wareegamni isaa Oromiyaa tokkittiif kan ta'e lafatti dhalateef waraana hin wareegamne waan manaa ba'eef waraana beeku waraana ga'umsa qabu waraana akka waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatti yaadu malee waraana akka zoonii tokkotti yaadu qofaa otoo hin taane akka jaarmiyaa tokkottis akka zoonii tokkotti qofaatti otoo hin taane rakkoon zoonii lixaa keessaa zoonii kaabaa zoonii kibbaa zooniilee Oromiyaa keessa jiran zooniilee harsadee madda albuudaa zoonii Oromiyaa keessa jiran zoonii jidduu galaa rakkoo kana hundumaa keessatti qondaala waraana bilisummaa Oromoo taate bakka qondaalli waraana bilisummaa Oromoo tokko rakkoo furuuf argamuu qabutti yaadaanis qaamaanis argamtee rakkoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru kamiyyuu furuun dirqama keeti ga'umsa qondaalummaa sitti fudhatteetta. Kanaaf ati qondaala waraana bilisummaa Oromoo walii galaati malee qondaala waraanaa zoonii tokko qofaa miti, ganda tokko qofaa himatu miti, kutaa tokko qofaa himatu miti. Akkasitti yaaduu qabu, akkasittis qaramtan, akkasittis barattan. Ga'umsa isin argattanis akkasitti. Kanaaf yeroo hundumaa bakka deemtan hundumaa keessatti jaarmiyaa keessa sochootan keessatti kutaa waraanaa keessa sochootan keessatti akka qondaala waraana bilisummaa Oromoo walii galaatti yaaduu qabdu ga'umsa fudhattan kana ofii qabattanii taa'uu qofaa miti waraana bilisummaa Oromoo hundumaa waliin geessisuu qabdu barnoota barattan hojiitti hiikaa dirqama dhaabis keessan isinitti kenne sirnaan bahadhaa jabaadhaa galatooma fayyaa ta'a baga geessanii baga guyyaa eebba qondaalummaa keessanii isin ga'e hanga mata duree barnoota garbiraa walitti deebinutti fayyaa ta'a galatooma. Hayyee ulfaadhaa jennaa isaanillee gara teessumaatti ammallee amilee kennaa fi amilee. Egaa qophiileen keenya duraa duuba isaa eeggatee toora adda addaa qabatees darbaa tureera. Ammallee gara goolabaatti geessaa jirra. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamu. Kun qophii eebba sirna qondaalummaa fi barnoota saayinsii waraanaa bakka ajajaa dantaa waraana bilisummaa Oromoo jaal eebbisaa raateessaa akkasumas abbaa mooraa zoonii lixaa jaal falmii tufaa fi ajajaa birgeedii soonsaa jaal kaayyoo argamanitti kan isiniif dhiyaachaa tureera. Qophii keenya bohaarsoo bashannansiisoo akkasumallee qophiilee keenya sagantaa adda addaa irraatii akka barattanii fi irraa hubattan abdii qabna. Sagantaa kana fakkaatuun aga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.